Qondaalli waraanaa Itoophiyaa duraaniitii fi amma Keeniyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Jeneraal Baacaa Dabalee gaafii fi deebii biraa kaleessa taasisan maqaballeessii karaa barruuleetii fi kitaabota garaagaraatiin irratti deemaa tureef deebii kan qaba. Jeneraal Baacaan kitaaba isaa keessattis waan barreessetu tuqeeti jira bal'ina duutiin dhiyeesse. Haleellaa humnoonni Huutii doonii fe'umsaa Masrii kan daandii Ba'abel Mandab keessa dabruuf ture irratti raawwataniin namni 6 du'uun gabaafameeti jira. Humnoonni Huutii Yaman kun dhiyeenya kana warshaa boba'aa Suudi Arabiyaa irratti haleellaa raawwatee turuunis ni yaadatama. Miseensi mana marii bakka bu'uutuu uummata United States Ilhaan Umar filannoo duraa dimokiraatawaa qonnaan bulaa hojjettoota ja'amurratti koongiresiif dorgomteef marsaa duraatiin injifannoo argachuun dhagahame. Filannoon kun siyaasa Ameerikaa keessatti dorgommiiwwan baay'inaan laalaman keessaa ijoo ta'eeti jira bal'inaan dhiyeessina. Daawwattoota fi hordoftoota Egeree Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu guyyaan irraa hagayya 12 bara 2026 kan dheedame isin dhageessifne hanga footootu Egeree Miidiyaatii amma bal'inatti daansi. Qondaalli olaanaan waraana Itoophiyaa duraanii amma Keeniyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Jeneraal Baacaa Dabalee gaafii fi deebii miidiyaa Addis Koompaas waliin taasiseen haala siyaasaa fi walitti bu'iinsa biyya keessaa ilaalchisee rakkoo fi furmaata isaa kitaaba isaa keessatti barreessee jiraachuudha dubbate. Jeneraal Baacaa Dabalee akkuma dhiyeenya kana BBC Afaan Amaaraa waliin dubbatetti humnoonni Itoophiyaa qawween diigaa jiran waboo Faannoon bilisummaa uummata isaaniitiif akka hin qabsoofne dubbateeti jira. Ambaasaadar Jeneraal Baacaa Dabalee Faannoon silaa uummata Amaaraatiif kan qabsootu ta'e Amaara hin ajjeeftu jechuudhaan waboonis silaa uummata Oromootiif kan qabsootu ta'e ilma Oromoo tokko hin ajjeesanii jechuudhaan rakkoo isaaniitii fi furmaata rakkoo tanaa kitaaba isaa keessatti bal'inaan barreessee jiraachuu Jeneraal Baacaa Dabalee dubbate. Jeneraal Baacaan gama jireenya isaatiin maqaballeessii garaagaraa irratti deemaa tureef wayita deebii kennu Baacaa Dabalee shubbiftuu dhajee kan jalqaba kitaaba isaa keessatti sheekoo katabee barreesse. Barreessaa Tasfaayee Gabra'aab ta'uu dubbateeti jira. Ani Jeneraalummaa kan naa kennee tiyaatira biyyoolessaatii miti jechuun ka dubbate Jeneraal Baacaa Dabalee Baacaan booji'amaa ture ololli ja'ulleen deemaa turuu fi ololli kun ana nama dhuunfaa qofa irratti odoo hin taane akka saban irra dhaladhe irratti illee ololli garaagaraa deemaa ture jechuudhaan gaazexeessaa Addis Koompaas miidiyaatti himeeti jira. Haa ta'uti malee ammoo Jeneraal Baacaa Dabalee dandeettii aartii cimtuu akka qabu viidiyoon isaa bara 1980 keessa baatee mul'ifteeti jirti. Humnoonni Huutii Yaman kan Iraaniin deeggaraman doonii fe'umsaa Masrii kan tiimaan lamurratti yeroo inni daandii Baabel Mandab qaxxaamuruuf ture irratti misaa'ela haleellaa irratti raawwatanii jiraachuu fi namoonni 6 du'anii jiraachuu fi 10 ammoo madaa'uun dhaga'ame. Kibxata kaleessa hagayya 11 misaa'eloonni 3 doonii alaabaa Tanzaaniyaa qabdu rukutuun hojjettoota doonii 4 kan lammii Paakistaan 3 fi lammii Indoneeshiyaa 1 ajjeesuun kaanis ibiddaan gubadee jiraachuun gabaafame. Yeroo san dooniin kun nyaata fe'ee deemaa akka ture ministeerri geejjibaa Yaman kan ibse yoggaa ta'u humnoonni Huutii Yaman kun garuu itti gaafatamummaa kana fudhachuudhaaf yeroo san dooniin kun nyaata fe'ee deemaa akka ture ministeerri geejjibaa Yaman kan ibse yoggaa ta'u humnoonni Huutii Yaman kun garuu itti gaafatamummaa kana fudhachuudhaaf doonii meeshaa waraanaa Suudi Arabiyaa fe'ee deemaa ture akka seenis ibsaniiti jiran. Akka miidiyaan Aljaziiraan gabaasetti haleellaan tun erga waraanni Ameerikaa Israa'eel fi Iraan jidduutti kaafamee jalqabee haleellaan humnoonni Huutii doonii daldalaa irratti raawwatame keessa kan namoonni keessatti ajjeefaman doonii amma haleelamte tana qofa ta'uu ibseeti jira. Haleellaan haaroonni tun humnoonni Huutii raawwatanii fi uggura galaana Suudi Arabiyaa irratti xiyyeeffatan keessa isa dhiyoo hoggaatu kunis sochii dooniilee daandii Ba'abel Mandab isa murteessaa galaana diimaa fi galoo galaana Eden irratti wal qunnamsiisuuf yaaddoo dabalataa uumanitti jiran. Humnoonni Huutiin kun yeroo ammaan tana Suudi Arabiyaa irratti xiyyeeffatanii kan jiran hoggaa ta'u dhiyeenya kana warshaa boba'aa qulqulleessituu Suudi Arabiyaa Jiizaanitti argamu irratti haleellaa raawwatanii jiraachuullee ni beekama. Mootummaan Yamanii haleellaa kana cimsee balaaleffachuun humnoonni Huutii irratti tarkaanfii idil-addunyaa cimaan akka fudhatamuufis yaamicha dhiyeesse. Miseensi mana marii bakka buutuu uummata Ameerikaa Ilhaan Umar filannoo dimokiraatawaa qonnaan bulaa hojjetaa kutaa koongiresii 5ffaa injifachuu isii mirkanaa'e. Ilhaan Umar filannoo duraa irratti mormitoota isii injifachuun sagalee 80 kan argatte yoggaa ta'u agarsiiftuun injifannoo tanaa inni guddaan bu'uura uummataa cimaa fi fudhatama Ilhaan Umar Minisootaa Minaapolis keessatti qabdu kan agarsiisu jaabeeti jira. Siyaasa Ameerikaa keessatti dhiibbaa maallaqaa fi siyaasa cimaa ta'e horee dhimma uummata Ameerikaa fi Israa'el irraa deeggarsa tokko malee filannoo kana injifachuun isii ijoo dubbiteeti jira. Mata baha jiddu galeessaa irratti keessumattuu dhimma Israa'el fi Filistiin irratti ejjennoo cimaa fi qeeqa qabaachuu isii irra deddeebiin kan ibsaa turte yoggaa ta'u pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp wajjin dhimma siyaasaa Ameerikaa irrattis kokkee wal qabanii jiraachuun ni yaadatama. Ilhaan Umar filannoo tana marsaa jalqabaatiin 80 kan injifatte yoggaa ta'u injifannoon Ilhaan Umar tun
hiika siyaasaa guddaadha jechuun ibsan. Wallabdeen siyaasaatiif dorgommii isii yeroo dheeraaf Doonaald Tiraamp waliin qabdu cimee akka itti fufu kan taasisuu jaameeti jira. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yeroo marsaa pireezidaantummaa jalqabaa fi ammallee Iraan irratti xiyyeeffachuudhaan yeroo ammaan tana Iraan jechoota garaagaraatiin arrabsaa kan jiru ta'u kan waltajjiiwwan siyaasaa gurguddoo adda addaa irratti haleellaa afaaniitiin Iraan arrabsaa jiraachuun ni beekama. Ajajaan olaanaa kutaa adda lixaa Tigraay kan ta'an Jeneraal Magdaa Hayilee ibsa kanneen mootummaan badhaadhinaa hanga kufutti haleellaa fi duguuggaan shanyii uummata Tigraay hin dhaabbatu jechuudhaan ibsa kan dhaga'ame. Sirri duguuggaa shanyii bara 2019 irraa kaasee uummata Tigraay qawweedhaan duguugaa jiru bilchiginnaan hanga aangorra ka'utti nageenya uummata Tigraay hin bu'u jechuudhaan Jeneraal Magdaa Hayilee ibsaa fi dhaadannoo addaa dhageessuun dhaga'ame. Humni duguuggaa shanyii birrii miiliyoona 100 lakkaa'amu baasuudhaan yeroo ammaan tana yaalii taasisaa jira jechuudhaan Jeneraal Magdaan dubbate. Waraanni Tigraay humnoota diinotaa kanaan osoo hin gowwoomfamin ejjennoo isaaniitiin dhaabbatuun humnoota badii kana abdii kutachiise jechuudhaan Jeneraal Magdaa Hayilee dubbate. Ajajaan olaanaa adda lixaa Jeneraal Magdaa Hayilee diinni tokkummaa uummata Tigraay yeroo arguu ni rifate jechuun dubbate. Kun hojii seenaa guddaa seenaa uummata Tigraay dhaloota irraa dhalootatti dabruu jechuudhaan tokkummaan uummata Tigraay cimee akka itti fufu ajajaan adda lixaa Tigraay Jeneraal Magdaa Hayilee akkuma kanaan dura dhaadannoo isaa dhageessaa ture ammas dhaadannoo itti fufe. Sirni duguuggaa shanyii kun ifatti waliigaltee Piriitooriyaa cabsee loltoota sossoosuudhaan waraana ifatti nurratti banee jechuudhaan. Kanaafis ammoo qophii gaataa isaa jiraachuu Jeneraal Magdaa Hayilee ibsa guyyaarraa kanneen dubbate.